silkii tokko bilbiluu laata. Halo, gurbaan dhufee na jira. Waasa na coreessiti na yaalchista jedheen. Eessa jirta? Baaduu baboo. Tole gaadhaan dhufa. Manatti na eegi dhufuu geessi bira ga'uu ga'eera. Tolaza. Gurbaa maaliidha? Tolaza. Maali ijoollee? Karrumaana jala amma dhufu jaan. Meeli kun kanuma sirreessuuf jaagala. Si waa beekanitti amma manamni karrabanullee eenyu namaan hin jedhu ijoollee. Maali kun ijoollee? Maal agaadhaa yoo dhufe maal godhu? Kun immoo maali? Meeles kaayee mana shiroo fakkaataa. Meeles. Maali karran bantu? Sagaru kutanan wala maali waan akkasii kun? Oh, abbaa koo san baay'ee jaalladhu. Nooraa seenaa. Maali? Seenaa abbaa. Seenaa mee koota dhabdaniittu? Namni dargichi nama naga. Seenaa. Hin maali haala dura deemtalee nagaaban gaafattu gurbaatu haaloo si yaade? Abbaa koo si dubbisuuf baay'ee nawwii guddaa qaba. Baay'een isin jaalladha. Maali reena dubbisa? Abbaa koo akkasii yaadutti baay'ee sin dubbisa ture. Garuu maal godha dhibee tokkotu harka wal fuuchuudhaan darbee maqaan isaa koronaa jedhama. Hai kana godhani. Koronaa dhibu. Ani kula baadiyyaa saniin ba'ee dhufee asitti harka na fuudhuu deddeebitu ko kajeeltuudhaan na dura kan deemtu. Abbaa koo siniin galle. Abbaa koo yaabadhaa si dubbisa. Maali jedhanii godhee. Nagaan gaafattu bari. Kadhattuudha seete. Isaa koo kadhattuudhaan. Akkata si guddise natu beeka gurbaa. Abbaa koo kana akkamitti hubachiisuu hin danda'a? Lafa dhufe hubannaan hin jiru. Biyya sana hubannaan hawaasa sana keessa hubannaan akkasii hin geenye. Ay dhibee koronaa. Waa'ee dhibee koronaa maal ta'a gadi fageenyaan baadiyyaa lafa deemamu hundumaa dhaqanii yoo dhaloota hawaasa sana hubachiisan maal ta'a? Ay dhibee kana. Maaltu biyyatti gale ijoollee namni harka waliin fuudhu namni waliin dubbisu maaltu biyyatti gale? Waliin dubbistu ijoollee. Maali ijoollee namni waliin dubbisu mangiftiitu waliin dubbisiinaa deemoo maaltu ta'e? Sila baadiyyaa dhumaa keessa jirra maal beeyna maal dhageenya maali laata ilma koo gaafadhu deebee ilmi koo wayii fuuna dubbisuu didee yoo mootummaatu dhowwe moo maaltu ta'e laata maa inni dhukkuba jedhee lala ka'ee tan ol deebi'ee gaafadha malee hin deemu akkanatti.
Barri maal fida ijoollee namni nagaa waliin gaafatu maaltu ta'e? Nagaa keessanii nagaartu naguma nagaartu nagaa baatu jira amma dhageen ilma koonaa Tolasa. Gurubaa kootu mee kootu waaman si gaafa. Indee abbaa koo. Waaman si gaafa. Oy narraa si. Namni maaliif wal baqataa? Mangistiitu dhowwe moo? Maal jette sila hin dhaggeeffanne maal laan jette? Ilaa abbaa koo. Utuun sitti himuuf si hubachiisu yaaduuti aartanii harkaa baddan. Naaleen godhaleeni. Dhibee koronaa jedhamu tokkotu dhufe. Kono? Dhibichi harka wal qabachuudhaan walitti dhiyaachuudhaan nagaa akkuma bartee duratti itti wal hammatanii wal dubbisuudhaan walitti dhiyeenyaan darbaa. Sababa kanaafi dhibicharraa of eeguuf immoo maal gochuu qabna kan jedhu dhiqachuudhaan amma harka keenya dhiqachuudhaan dhibee sana hamma tokko ofirraa ittisuu dandeenya. Sababa kanaafani abbaa koo achumatti siin jedhee anaa si hubachiisuuf jedhuu fiigdee baate malee abbaa koo si jibbee miti. Baay'ee si jaalladha. Eessaa dhufa silaa harki koo qulqulluudha. Eessaa dhufa dhukkubni koronaa maal jette silaa? Elaa abbaa koo muka abbaa namni koronaa sanaan qabame yoo muka qabate mukicharras turuu danda'a sibiila sanarras turuu danda'a. Namni immoo hin beekamu mukicha qabachuu danda'a waan ta'eefi karaa inni itti nama qabu hin beekamu. Sababa kanaaf harka keenya yerootti saamunaadhaan dhiqachuu. Qilleensa fayyadamnullee yeroo baay'ee maaksii fayyadamuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuu hin dandeenya. Maaskiin kun maashii? Jedhanii yeroo karaa kamiinuu nu dabarsaa turan miidiyaadhaan dabarfamaa ture abbaa koo. Anin jedhu maaskiin kun maashii? Maaksii kan afaanitti kaawwatan jira, gwaantii kan harkatti godhatan jira. Kanaaf abbaa koo ammachuudha. Koottaati hara keessan dhiqadhaati na duukaa gara mana kootti ol galla. Qoy tola. Dhukkubi kun yoo harka ofii dhiqatan yoo nama nagaa gaafachuu didan dhiisan lagatan naman qabu jechuudha. Maal ta'ee abbaan koo har'ammoo? Eeyyanii kanan sinitti himaa jira. Nama sin dubbisuu barbaadu achumatti nuun jedhe mangistiin keenya akkatti nu barsiise. Maarree gurbayya hoonaa qabe dullaa kan. Dhaarii qabadhu lakki kootaa tere keessan dhiqadhaati. Noora. Asuman kaawwa. Asuman kaawwa. Hara keessan kootaati. Maali kana tulfaatee ilma koo? Saamunaan kun sirraa fudhatanii. Adisi hubannaan mani hin qabuufanii. Gara baadiyyaa kanatti teekinooloojiin hir'uudha. Harka kee dhiqadhu tuttuqa lagadhu. Fayyaan faaya akka ofis baraartu bakka teessuuf geessu. Fayyaan faaya meetira tokkoon ol namarraa fageessi. Duuti akka banneef eeggannoo jabeessi. Weerara koronaa ofii kees baraarii. Weerara koronaa naadhuman dhabeem kasitti. Ilma koo kunoo kanatti beeree atumtuu kana yaaddee kanas kaa'uu keefi eebbifame ilma koo eebbifame. Ameen abbaa. Maalaan godha yoo duriiti situn harkaa fuudha bara fide. Kottaa amma gara manaa galla. Waaqayyo kaanurraa kaasu waan kana. Kottaa amma gara manaa galla. Dhukkuba koronaa harka keenya dhiqachuun. Amma yerootti nagaa wal lagachuudhaan walirraa fagaachuudhaan haa ittisu. Dhibee guddaa muddaa sardaa yeroo ammaa kana addunyaa keenya adda bittimsaa jiru kana waliin taane haa ittisu.
Fayam faya, fayam faya, fayam faya. Fayam faya, fayam faya, fayam faya.